Erga meseejii congratulation jedhu bilbila keenya irratti argine booda haala kamiin beeksisa irratti hidhannee YouTube keenya irra maallaqa argachuu dandeenya. Jirra jirtu ashama harka fuune hordoftoota chaanalii YouTube Abdul app. Namoonni monitatan hundi keessanuu baga gammaddani. Congratulations, your YouTube channel Abdul app has been approved. Congra messaging jedhu kun yeroo isinii dhufe haala kamii beeksisa video hunda irratti yeroo takkatti yeroo wal fakkaataatti irratti banuudha kan isin qabdan. Tokkoon video keessanii irratti miti kan isin banuu qabdan. Chrome irra seentanii Congra ka jedhu isinii dhufnaan gara YouTube Studio Google Chrome irra deemnee akkamitti akka bannu isinitti agarsiisa. Haala salphaa ta'een jechuudha. Beeksisni video hunda irratti YouTube irratti banuu qaba. Congratulations. Get started nuun jedhee akkanatti nuu fida. Akka bilbilli kiyya bareechee isinitti mul'atuufan gadi garagalchee isinitti agarsiisaa jira. Congratulations. You have been accepted into the YouTube partner program. You can now monetize your video and access support. Congratulations. Baga gammadde. YouTube siqee balee jira gara YouTube partneriitti. Amma video kan kee hunda monetize gochuu dandeessa jedhee mata duree irratti nuu fida waan kana jechuudha. Sanaan booda monetize video gochuudhaaf jechuudha. Video mara irrattu bakka takka irratti kan nuti beeksisa irratti banuu qabnu. Osoo dogoggora tokko hin uumin jechuudha. Mata dureen nama qeebalame hunda mata duree kana fidee fi dhufaa jechuudha YouTubein. Monetize video fi dismiss ka jettu jirti. Monetize video ka jettu kana tuqna. San tuqnee waa takka qofa wanni nuti gootu kootii YouTube Studio tuqannee asirra waa takkitti qofa sanduuqa gadaanutti gad dabarfanna. Monetize all video. Set monetization preference ka jedhu kanarra barreeffama adda addaa nuu fida. Xiqqoosii gadi signee asitti later isii jettu dhiifnee monetize all video now ka jettu kanatti gadi dabarfanna jechuudha. Sanaan booda gadi dhufnee beeksisni hundinuu raayitii itti godhamaadha. Waa takka hin tuqnu apply ka jettu kana tuqna. Apply kana yeroo tuqnee jechuudha YouTubein monetize all video waan filanneef hundaa'u bakka takkatti irratti nuuf banaa jechuudha. Amma asirratti waan gabaabsee nan mul'isuuf ol garagalchee ol deebiseen isinitti agarsiisa. Doolarri ofii jiru akkamitti akka inni onii ta'uu eegalu kunoo asirra updating in bulk nuun jedha, updating video nuun jedha asirra. Doolarri akkuma isin argitan mallattoon doolaraa kun ofii jedha monetization jalatti jechuudha. Fuuldura video marattu. Garuu tuqaa sadan gubbaa tuqne mallattoo xiyyaa kana yeroo tuqne gariin onii ta'uu eegalaa jechuudha. Videoon gariin achirra jiru onii ta'uu eegala. Yeroo nuti refresh goonuu jechuudha. Amma onii ta'e limited on ka jedhu nu fiduu eegalaa jechuudha. Nuti kanaan booda waa takka video tokkollee tuqnee onii gochuu hin qabnu harka keenyaan. Innummaan godhee haganni xumurutti video rakkina qabullee keessaa baasa. Video rakkina qabu beeksisa irratti banuu dida. Nu sanuma tuqnee tuqaa sadan gubbaa tuqneetuma mallattoo xiyyaa sana yeroo tuqne kan oniin taane onii ta'uu eegalaa jechuudha. Video keenya hundarrayyuu deemnee ilaalla. Wanni sarchii godhaaru sun ofumaan dhaabata. Nuti eeguudha wanni nurraa eegamu haganni sarchii godhee xumurutti gara laayiviitti illee darbine laayiviin keenya hagam akka deemaa jiru san guutuu ilaalla. Onii ta'uusaa meeqa akka onii ta'e irra deemnee takka takkaan ilaalla jechuudha. Kunoo hagi ta'e onii ta'e hagi ta'e ofii wannummaan refresh godheef jechuudha. Ammas tuqaa sadan tuqne refresh goona nuti. Refresh gochuu dhiifneellee al takka apply goonaan al takka itti banuu eegallaan keessaa baanee cufneellee itti deebi'uu ni dandeenya. Waa takka itti rakkinaan qabu. Hagi ta'e onii ta'e hagi ta'e immoo gana ammallee gurraachessee sarchii godhaa jira ni eegna jechuudha. Feeruu dhiifnee keessaa baana feenu deemnee laayivii keenya seenaa video hundarrattuu inninu ofuma isaatiif itti banaa jechuudha. Haala kanaan beeksisa irratti banachuu dandeenya. Yeroo banee fite inninu ni dhaabata. Ni eegna haganni ofiin sarchii godhee waa hunda videoon keenya qulqulluu ta'uu beeksisaaf mijataa ta'uusaa nu laalee hundarratti haganni nu banutti eegna feenu dhiifnee keessaa baana. Haala kanaan beeksisa irratti banachuu dandeenya jechuudha. Namoonni moonii hin taanes rabbiin ittiin isin haga'u isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture.
akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota ittaanuun walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jecha subscribe gochuu hin dagatinaa. Namoonni maatii hin tahin kaanis laayikii sheerii hiriyoota keessaniif sirriitti sheer godha. Wal bira haa dhaabbannu, wal haa gargaarru, wal jajjabeessinuun isiniin jedha. Guddaa galatoomaa, turtii gaarii.